Yooyyaa ammas yooyyaa ilmaan ayyaa bakka jirtan marattuu nageenya keenya ka waaqaa ka oromummaadhaa ka onni irraa madde sanaadha qabu. Warra sanii bari'eefillee akkam nu bultan warra sanii dhiheef akkam nu ooltan. Salaamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune nooru ariibuu qariibuu anaa dhufu. Welcome to Shabbo Media sanii jenna hunda keessanuu sagantaa teenyaa part 2 waa'ee beetee master plaanii mooyyaaleedhaa. Mormii fi balaaleffannaa keenya itti fufnee jirra. Paartuu irratti illee obboleessa keenya qaalii waariyoo qabadheetii sanii dhiyaadhe gara keessanii akkatti simattan hin beeku. Gara keenyaan ammoo adeeroo waariyoodhaan ashama harka fuunee nooruu ariibuu qariibuu jennaani. Yooyyaa waariyoo. Yooyyaa. Dhiyaadha. Dhiyaanne ammallee yooyyaa jecha akkanaan dhiyaanna galatooma saniin jechuu barbaade baay'ee galatooma jechuu barbaade yooyyaa. Hayyee dullee gara deebilee yooyyaa saniin jennee dhiyaadha. Sagantaa teenya taarraa tuni xiqqoo rakkoo teeknikaatiif boodanurra aantee dullee ofolchaa saniin jenna. Artistii teenya kabajamtuu fi jaalatamtuu lookoo fi waariyoodha sila akka qophii keenyatti. Ammoo rakkoo teeknikaatiin lookoon qabannee dhiyaachuu hin dandeenye lookoodhaan illee kan offolchidha. Oduu bagaa sagantaa kana walitti qindeessinu lukkichi fitnaa tokko lallabee lookoo sa'a hirribaa yaadachiisee nu harkaa dhiboote. Kanaafuu yoo rabbiin fadhee lookoollee deebifneeti sagantaa teenyatti sadi dhiyeessina. Ammoo waariyoo obsa keetiif ulfaadhu galatoomi bagan waliin turte ka sibiraa illee bareena fakkaata haa taatu ammoo gaggabaabsineetu dhaamsolee dabarfachuudhaaf yaalii goona. Gaafin xiyyaata duraa dhimmi master plaanii mooyyaaleedhaa kun yoo of booda dachaanee seenarraa laalle malee rakkoon arraa tuni beektee waan arra uumamte akka namatti hin fakkaanne jechuuki. Jaarraa 17 qorannaa adda addaa godhaa ture akkatti Oromoo beektee adeemsaan diinni caccabsee lafa kaa'e. Dubagaa eegaa Ingiliis gara beektee Keeniyaa dhufan naannoo san dhuunfatan waan isan ajaa'ibsiisu keessaa biitara Keeniyaa jennuun keessaa namni beektee of ijaaree pirezidaantii qabu paarlaamaa qabu kan sirna ofiitiin beektee baalli walii dabarfatee bulu Boorana qofa ture. Takkaas Oromoo teenya ta Keeniyaadhaa jechuudha. Wanni tuni akka malee duubagaa hinaaffaa fi jibballee gara Ingiliiz irraa gara Oromoo Keeniyaa kanatti fiddee jechuudha. Maaliif hoggaa jennu nama biraa hunda ni ergatanii jechuudha. Hunda lakkaawee sanii fixuun nan barbaachisu kaawuntii 49 isaa irra guddaa beektee kaawuntiilee nu ergatan jechuudha. Tahaga Oromoo keessa qubatte malee. Gaa ummanni kun yoo ofirraa cabsuu baanne ofirraa caccabsuu baanne gaa Keeniyuma tanaa'u gaa Afrikuma tanaa'u bulchuu hin dandeenyu waan kaleessa beektee Ingiliiz keessa dhufe. Akkasitti duuba gaa Ingiliiz warra ergatu kana iskuula ijaaree fi karaa tolchee fi iskuula ijaareef karaa tolchee fi misoomsee barachiisee aangollee gaafa deemu isaanii kannee Boorana akkasatti dhiisee biraa kute jechuudha. Misoomarraa isaa agabsee Oromoo Keeniyaadhaa waliigalatti hoggaa Boorana jennu hundinuu nutus Booranuma jechuudha. Akkasii fudhaa maaliif maqaa hangafni maqaa abbaadhaati jechuudha. Kanuma keessa Gabraas Ormaas garrillee ida'uu hin dandeenye. Warra Oromoodhaa kana keessaa warra North Eastii jiru kana misoomarraa ilaa haga ammaan dubbadhu misoomni walqixaa miti jechuudha lafa taaniin. Duuba yeroo ammaa tana keessatti ammas dhimma lama tokko beektee ajandaan master plaaniin duraa kan Boorana cabsuudha kan Ingiliiz lafa kaayate. Ittillee milkaa'e. Akkanumatti illee master plaaniin lammaffaadhaa kan warri beektee Ingiliiz irraa baallii fudhate Joomuu Kiniyaata irraa Daani'eel Araap Mooyi irraa ka hafellee ka ammaa kun hagamta akka qulqulluudha Waaqayyo haa beeku namuu itti karoorfatan jechuudha lafatan. Master planning biraa ammoo ka sadaffaadhaa namni beektee
Oromoo keenya irratti duulaa ture warra Somaaleedhaati. Sabboonummaan Somaaleedhallee hedduun dhiibbaa irratti fidde. Ka asirnillee ka Itoophiyaatu jira jechuudha. So booranni Ingiliiz gara kiyyoodhaatiin mootummaa Keeniyaa, mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Somaaleedhaa kana jidduutti gaa saanduuch tahee bara lafa isaatis irraa saamaa ilmaan isaatis adda qoqqoodaa isuma kanaa walitti diraa booranni continuously yoo xiqqaate immoo hoggaa 200 olitti ka dhiyaatu lolli addaan hin cinne itti dhufe jechuudha. Ka alaatti duulanii fi ka keessaa irratti illee dalagamaa jiru. Aggaammiin Moyyaalee irraati agarsiiftu Moyyaaleen daangaa Somaaleedhaati miti. Daangaa Itoophiyaatiif Keeniyaati malee. Wanni irra Moyyaalee kajeelaa jiranii fi waan booranni akka kaleessaa sanbikkata kan jirre beekadha. Kaleessa hoggaa harka isaa diriirfatee booranni beetee ilaa Maqdishootti bulchaa ture. Warra beetee naannoo Somaalee keessa jiraniin beekamu maqoota isaanii asirratti dubbadde hirriibaa kaasuu taati Somaalee malee warra lakkaawwatee beetee sabboo fi goolatti galu jechuudha. Kaan kan lakkaawwatee garritti galu gabratti galu. Ammoo mataa qaqqabatanii arra Somaalee ofiin jechaa jiranii jechuudha. Yoo akkana diriirsinee leeraa harga Kaampaalaa fi beetee Kigaalii fi ilaa Goommaa beetee Eastern Zaire deemuu dandeenya. Maal jechuu barbaadeeti? Lafa bal'oo qaba. Oromoon Keeniyaadhaa Booranni lafa bal'oo qaba. Saba guddaa qaba. Kan miliyoon beetee Itoophiyaa qofaatu miliyoon 80 gaa ba'aa guddoo kana hundaa'uu beeku qaba. Har'a hoggaa Moyyaalee falmatu dhimmi Moyyaalee irra guddoodha jechuudha. Falmiin Moyyaaleedhaa ta Finfinneedhaatii fi ta Jijjigaraa hamma Asoosaadhaa hamma Kamiseedhaatii jechuu barbaadeeti. Takka qofaan dubbadhee keessaa waari'uu keessa yaadachiisuudhaaf. Nama tokko Dubaayitti wal agarre nama beetee abbaan isaa Koloneel Yusuf jaaniin. Koloneel Yusuf nama Ameerikaan hoggatti eega gaafa Afrikaa keessa Ingiliz baate namni gaafa Afrikaatiif taligaa ture Ameerikaadhaan malee. Ameerikaan hoggatti yeroo sadi generaalota Keeniyaadhaa, generaalota Somaaleedhaatii fi generaalota waraana hogganoota waraanaa kan Itoophiyaadhaa walitti qabattee dhimma beetee Booranaatii fi dhimma beetee Oromoo Keeniyaatii fi Itoophiyaa kanarraa mariisifatti jechuudha. Keessaa wanni jaboon nutti dhaaman jaan ummanni kun akka waliin garreen hunjaan jee gosa Somaalee keessaa maqaan hudhawan jee warra qubsumni isaanii naannoo kana akkana warri kun warra assimileettee arra maqaa fi mataanillee Somaalee ummanni kun akka of baree kanaa walitti hin dhufne jaanii projektiin mangistiin sadi walitti dhuftee haasottudha. Tokko kan irraa fadde Jabuutii, Itoophiyaa fi Keeniyaan walitti dhufanii haasawanii adda eeganidha. So foreign policy Ameerikaa keessa jira. Foreign policy beetee Ingiliz keessa jira. Geopoliticsii geemii gaafa Afrikaa gubbaa jira. Naannoo kana saamuudhaaf Afrikaa gabroonfachuudhaaf cabni Booranaadhaa waan qulfii istiraatiijik taate ta'uu beekuu qabanii jechuu barbaadeetti. Hagan egaan je adeeroo waari'oo dubbiin fi falmiin arraatuni waa Moyyaalee guddoon fakkaattu jechuudha. Arra hirriibaa ka'uun qabu Booran. Arra maatii isaa kan garriidhaa, kan gabraa, kan ormaa fi miliyoon 80 kan Itoophiyaa keessa jirullee haammatee qabatee Moyyaalee miti maqaleenuu ta Booranaa yoo jimaaliin dogoggora jechuudha adeeroo. Adeeroo kiyyuu ulfaadhi galatoomii. Guyyaarraa duraan dursee bagnuu jiraatan jechuu barbaade sabboo miidiyaan ilaaf gurra Oromoo taatanii bara dheeraaf tajaajiltanii turtan baay'ee nu gammachiiftanii har'a immoo nu affeertanii waa'ee hangaftichaa waan amma keessa jiraaf waan inni keessa dabre irmaati nu gaafachuu keessaniif baay'ee isan galatoomfadha. Waan asitti irratti kaaniin si jechuu barbaade dhugaadha. Fulaa dubbiin baachuuf hin baane wanni waan ammaatii miti. Abbootiin teennaa itti dhalattee saamichi kana akka tireef wette warra alaa dhufe warri Ingiliziitti irraan mari'achaa ture. Wanni itti milkaan akkuma ta'etti itti milkaani daangaan fallaansee Booran walqixxee gargar fallaansuun itti milkaani jechuudha. Waan humna isaatii ol waan taateef guyyaa suniif. Uummanni kun uummata gadaan bulu
haa gammaa pireezidentii mataa ishii qabu king jedhamee kayaamamu bakka hundatti warra seera tumatee qabu. Waan feeteef iyyuu sirna ammaan tan addunyaan itti bultu hafeetu hunda arroja dhufti keessaan dhabne jechuudha. Muraamutti hunda hafeessaa qaba. Asirratti mirga namaa eegu. Duulli kunin bifa waan maqeeffatee kaayoo qabatuuti malee saamichi kun Ingiriisirraa dhufeen dhugaa. Taan taarri ilaan gara tabeennu guyyaa mangistii kan jedhamnullee hin dhageenye saamichi kun irratti xiyyeeffatee jechuudha. Soomalii irraa shahid barreen guyyaa Great Soomalii jedhee moggaase mooyyaleen cufti kee jirte jechuudha. Haga Adaamaa inni kutachuu yaale. Guyyaa suni sabii keenya waan bilchinni qabuuf tokko tokkoon bakka ejju konkolaataan deemu dhakaa dur kaa'ee halaashiin deemu waraanaaf wanti hin dhowwee jechuudha. Jara maqaa dhaga'uun dhabdu diidoo gaawwalee bakki inni itti lolee dhaddachi warraabe. Itti aanee jaatanii alii kakalee tana goroofur guggiin lolaa ture. Diin ofirraa qolachaa ture akka daangaan hin cabne. Kaan ammoo kakalee 2018 gaayoo aroo nuurafa waariyoo kanee faati akka intalti reefu maqaa dhooftu mooyyaleetti lolaa turte caamuqitti. Guyyuu fottoqaa sirraa gad dhuftu garuu dhiirtii daangaa waan dhiigan taraartee fi hin chochoore jechuudha gammatti. Akka reefu ateettee warjarri gadaan bulu kun akkasumaan safuu qaba akkasumaan hubannoo qaba. Teknooloojiin gamgamatti duulanii kadabsataniiti malee warra dandeettii beekumsaa rabbiin kenneef jechuudha dandeettii qaba. Hasaba Oromootiif biyyi Itoophiyaa yookaan biyyi Keeniyaa kan itti gargar kutan kan hundaa bulchuu danda'u jechuudha. Yeroo Millese Seenaawwitti gad dhufa Hayyaadik akkanuma ilmaan isaa itti gargalchanii ilmaan isaatiin dhumaa bahee ilmaan isaa dhumsiisaa bahe. Gabra garri itti gargalchanii. Daangaan tokko kan wal fakkaatuti malee kaayoon guyyaa sunii gargara. Kaayoon guyyaa suniitiif kaayoon irraa gargara. Kaayoon Ingirisiitii fi kaayoon mootummaa Itoophiyaa gargara. Waan irra dhaabbate kan wal fakkaattee simiila taatuti malee waan maqeeffate agarratti. Guyyaa irraa ammoo tarkaaffatee jiraa siin jedhe. Har'a dhukaasa kan namni afur guyyaa tokko hin dhume kan intalti ijoolleen dubaraa kee jirtu namni sadii kee jiru hin dhume. Ilmi namni dhiiraa guyyaa artiin duratti lamiin dhume. Labsiin miidiyaa irra bahee mootummaan naannoo Soomalii lafi inni itti dhalate Ara'eel inni taa'ee dhuguu jiru magaalaa inni taa'ee kee daldalachuu jiru labsatee seelii isaa itti bobbaasee gibirsiisuuf itti dhufe. Arra garri jedhee lol ittiin banne karaa seeraan waraqaa barreessee gaafachuun isaa bilchinne lammaffaa jechuudha. Nu warra ka barbaannu akka saboo miidiyaatti akka keessummoota keessanitti har'a ka barbaannu araara barbaannu. Araar nu injifata tun ta'inu araar injifanne diin keenya injifanna barbaanna. Araar injifannoo. Araari injifannoo kun kamiyyoo jette obboleeyyan teenya ka armaan dur nuun cabsaa turan. Obboleeyyan teenya ka armaan dur nuun cabsaa turan harka dhibbaa keessa yoo 20 liyyuu alii makamee lol malee uummati garri har'a harki 80 kaayotan keessa harki hin qabu. Tan bareechinee beekuu qabna. Qeerroon Booranaa ammoo harki 90 har'a
garriitti daangaa keenya cabsee jechuutti hin jiru. Hubannoo irraa kakaa'e. Adda deebi'ee mootummaa naannoo Soomalee fudhatee leechuutti hin jiru. Sirriitti beeka. Dhiirri fuutee kennuuf hin jiru. Dhiirri hoogganuu jiru sirri beeku uummatii keenya. Qeerroon keenya sirriitti beeka. Kanaaf har'a ka hidhannoo guutuu har'a hidhaanaa qabdu. Ka murtii guutuu hooggansi guutuu abbootii gadaa har'a harkaa qabdu. Kanaaf har'a qarxaasii barreeffattee waraqaan gaafachuu jirti jechuudha. Hubannoo gahaa waan qabduuf. Sanirratti ani si ibsuu barbaade hojjaa yeroo naa kennite garaagarummaan warra Ingirisiitiif yaadigi maali? Garaagarummaan kaayoo yaadigii fi kaayoo har'a bilxiqinnaa maali? Har'a daangaa tanarrallee lolaaf mijeessiteef maali yoo jenne kan si ibsuu barbaade. Yoo waan jetti qabaatte sii qabadda yoo itti ganna dhiiftitti dabra. Itti fufaa. Gaafiin xiyyaa'u sanumaa'u kan dura ka amma gaa kareefu si gaafadde sirriitti naa deebifte. Mooyyaale wajji qabnaadha. Rakkoon mooyyaaleedhaa tapha kaleessaa sanii mitiidha. Rakkoodharraa tambeetee namaan komannuu mitiidha. Rakkoodharraa tambeetee booranaas gabraas garrii miituudha. Wal qabannee waan waliin qabnu kana haa baraarfannuudha. Haa diinarraa dhookkannuudha. Mooyyaale tan hundaatiidha. Sabaa fi sablammii fagoo dhufellee inni nu wajji qabaadha. Sogaa hubannoon akkanaa tuni akka malee barbaachiftuudha waan irra deebi'uu barbaannuufi kaleessa diinni beetee garrii duuba dhaabbatee boorana duuba dhaabbatee gabraa duuba dhokateeti gaa ilmaatii tokko waliin fixaabe har'a ammoo ofii labsee jechuudha. Diinni hoggaa 34 naannoo san jeeqaa ture har'a bar paarlaamaa keessa taa'eeti mooyyaaleetiyye jechuudha. So gaafiin mooyyaaleedhaa gaafiin lafaa tagarri illee miti tan boorana illee miti tan beetee gabra illee miti. Namni gaafii tanaan deemu namni fitnaa tanaan deemu mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Somaaleedhaati. Kana beekuun barbaachisaadha. Keessaahu yeroo ammaa tana keessatti obboleen keenya beetee garrii asirratti illee ni afeerra obboleen keenya gabra illee asirratti ni afeerra araara maatiidhaa godhachuu qabna. Araarri maatii kanaan egaa waan waloodhaan qabannu tikfachuu dandeenya. Qaawni kun hulaan kaleessa beetee ittiisan hunda laaffisan tuni deebitee akka hin banamnetti cufachuu qabnaadha. Gaafii kiyya ka lammaffaa irratti ofiifuu jalqabdee jirta waariyoo kiyya. Gaafiin kiyya ka lammaffaadhaa kanarraa kanagaa kan kaleessaatiin maaltu gargar godhaadha. Dubbii afaanii qabdaa itti fufi. Galatoomsiin jecha bakka sadiitti qoodee ilaaluu qabna. Bakki sadan gaafa gireetti Soomalii jedhanii mormii mootummaan Itoophiyaa kan dhaga'ee tarki keessaa hin qabne. Waraana itti ijaaree irmeeja itti kaasee uummata dawoo godhatee injifatee ofirraa deebise jechuudha. Yeroo Saayid Barree jechuudha. Ergaa suni ergaa Mileseen dhufee haayoon yaadigi saba guddaa kana ciccirree diqqeessinaa. Ciccirree diqqeessinaa. Tokkirraa shuumne tokko nyaachimne tokko doorsimne hojii mana itti kennine bulchiinsi keenya galmaan gaannaa kaa'ee jira. Mootummaa federaalaa irraa maddee mooyyalta garrii gaafatee ifumaan miseensi ijaaree gaafii garrii tochee akka nama mootummaa gaafii sabisaatiif deebisutti maqaa garrii irra kaa'anii gaafii garrii gaafatteedhanii mooyyal alaabaa lamkee dhaabaa turan.
garriiwwan guyyaa sun gowwoomsanii haisii mataa hadi hubannoo qabxaan keessa ajjeesanii kaan maallaqaan bitanii fi hubachuu hin dandeenye. Hidhannoo gaafatte mootummaa mooyyalirra abbaan isii obboleeyyan isii irraa ari'uu fi hidhannoo fi rasaas gaafattee jechuu guyyaa sun. Tun armaan tana guyyaa gaafasi hamu mootummaa irraa madduuti malee gowwoomsanii maqaa isiitiin gaafii isii hin ta'in marra bisaan isiin dhuguu jirtu. Magaalaa isiin kee daldalachuu jirtu. Abbaan siidhaa atiin Oromooniti atiin Soomalii alaabaa tante adda qabdaa kaayoo tante adda qabdaa amantii tante adda qabdaa warri ati waliin nyaattee dhugdu amantii teetiin adda qaba aadaa qaba ati warra amantiin bulu malee warra aadaan buluu miti keetiiniti jedhanii gowwoomsanii jechuudha. Gowwummaa sun obboleeyyan isaa fiixaa baate obboleeyyan isaa fiixaas baate. Kana kee ture jechuudha. Ta'arraatiin addaa jedhe. Bultii xiqqoo jijjiirama jedhanii namni waliin makametti uummanni Oromoo hin ramne jechuudha. Qeerroon Oromoo hin ramne daangaa kan irratti bakka lolii irratti deemkan irratti sabisii wal barsiisutti eegaltee jechuudha. Waggaa arraan ja'a ga'u isan obboleeyyan isan ilmaan abbaa tokko waliin daldaladha. Maaniif walit jeeftan? Waggaa ja'a wal hubannoon turanii jechuudha jarri kun. Waggaa ja'a sun keessatti caafeffamii naannootiif caafeffamii federaalaa kan dhufee mooyyale daangaa mooyyalee dhufu yoo achiin ba'u hundinuu akka naannoo biraatti sa'aatii fedhanii daqiiqaa fedhanii kaan ijjeessanii kaanidhaan haalli mijaa'uu fi uummanni bilchaataa waan ta'eef. Argachuu hin dandeenye kalee uummata sa'aatii fedhetti ijjeessuu hin dandeenye sa'aatii fedhetti hidhuu hin dandeenye. Tooftaa dullacha yaadi gigaffida jennaan garriin bilchaal waan qabduuf dammaxxee waan jirtuuf yoo har'a alaabaa arabu nuu dhaaban bisaan goofalaa eekagaalii kan dhuguu jiru maal biraatti itti nuu daramaa ka'eetu if gaafattee jechuudha. Magaalaa mooyyalee keessatti daldalachuu jiru maal biraa nuu daramaa ka'eetu wal gaafattee jechuudha. Obboleeyyan teentaa Boorana takalee wal fixaa ture. Arra namni tokko afaan nuuni inni afaan kennanoo taransiletta namni nuun godhin afaan kennan wal mari'annee rakkoo ta'e waan wal findheef dhabne. Lolii kun nuun ta'uu jettee diddee jechuudha. Seenuu dadhabanii jechuudha. Gaafii qubataa mooyyalee hin gaafatin jijjiga irraa labsuun hawmatii garii hagammaan tana wal gaafatee maaliif mootummaan naannoo keenya nuun labsine dhugaa jiru. Maaliif mootummaan federaalaa irra maqaa keennan gubbaa jira maaliif hin dubbanne jedhee gaafatuuf hubachiisuu barbaada. Sagalee jijjigaa bahe malee sagalee san finfinnee bahee jechuudha. Sagalee jijjigaa baate sagalee san eessa bahe finfinnee bahee jechuudha. Uummati keenya bilchaal waan qabuuf akka reefu jedhe qawwee isaa osoo duufaa qabu hidhannoo isaa osoo qabu gaafiin akka gaafii
garri hin ta'in waan beeke waraqataan barreessee afaaniin lallabatee gaafachuu jira abbootii waan kan qindeessi. Jijjiga gaafachuutti hin jirtu. Finfinnee 4 kiiloo gaafachuu jira Booranii maal ta'e. Ma maqaan irraa jijjiirta. Ma afaan irraa jijjiiruuf deemta. Ma marraa bisaan kennuuf deemta. Ka'ee irra 4 kiiloo gaafachuu jira. Anaaf siyarra xiqqoo tokko irra buumnaaf malee bilchaatee jira, hubatee jira. Erga labsiin tun baate har'a guyyaa 5ffaaf deemna. Yoo sila akka durii taate yoo mooyyalee har'a waan isii dubbachuutti hin jiru. dubbii boodara kaaftee san xiqqoo kanaa ibsituun barbaade maal dubbii jabdu kaaftee jechuudha. Bakka amma itti dhaabna kanatti fufnaa. Wanni ati jette maali? Barka amma naafi ati wal dhabnee teenyee yoo afaan Oromootiin afaanummaan qabnu tokkicha kana taatee tokkicha kana mari'annee rakkoo teenyee hiikanne adeeroo kaayoo beektee qaamni biraa waliin nu dure malee naafi ati ka gosa lama ta'uu hin dandeenyu jechuudha. Garriin hagaan beekuu fi hagaan harkattiis booranninis ka afaan kanumaa jechuudha ka taa'ee yoo nagaatiis yoo lolaatiis afaan tokkichuma kanaa jechuudha. Garri loltuun argee jechuudha ta afaan Oromootiin gairartu. Nin gaddee jechuudha maaliif geerara isii kana beektee fudhadheetiin abboo silaa geerarri kun gara jijjigatti maleedha. Malee gara mooyyalatti malleedha. Ammoo ka dogoggora keenya kakalee isaa san irraa guddanne booranillee beektee isaa dhaadatullee arge abboo kaa dhaadannoon silaa gara jijjigaatiin malti malee waa gara irratti maltullee na keessa dhufte. Hayyee tana hundarraa barannee guddanne ammoo irra deebinee wanni obboleeyyan keenya kan garriidhaatiin jechuu barbaannu keessa laga ofii arra beektee loonii fi gaala fi beektee obaafataa jiru kana hoggaa Somaalee ja'ani bar waa isiidhaan deemanii laga saniif deemanii beektii hidha. Jijjiga kaleessa Oromoo turte. Akkuma ammaa kanatti beektee gosa Oromoo irraa xiqqishoo daangaa gubbaa jirtu gawwoomfatanii jechuudha. Sossobatan arra isillee Oromoo ja'anii yaasanii jechuudha jijjiga harkaa fudhatanii jarri lafaaf deema malee garri raajaan qaban garriin akka Oromoo taate ni beekanii jechuudha. Kanaafuu garriin arra Oromoof hin jechuudhaaf laga isiisan nama qoodduuf hin qabdu beekan. Daldala isii kan beektee moyyaalee keessa akkanatti maashaallah malee rabbi isaanii haa dabalu daldalli bareedaan arra oofataa jiran kana boru suuqiin hundinuu suuqii Somaalee ta'uu ta'a. Borugaa laga isaatis harkaa fudhatee suuqii isaa irraa fudhatee garriin akka jirtutti moyyaalee keessatti zabanyaa Somaalee ta'uu teessi. Kanaafuu wanni fageessinee yoo kalaallu taane wal qabachuun beektee akka gabratti akka booranaa fi garritti wal qabachuun waan harkaa qabnu kanaa akka nun dhabne nu gootii yoon hagamta akka sirriidha. Tun akkana akka reefu jedhee garriin sirritti hubattee jirti. Ganni diqqaa kan keessatti ganni jaa keessatti Araayeliis hakalee maqaa Soomaliitiin keetii falmadhi jedhanii duchiisan. Haysii ta'u Booranii obboleeyyan isii ta'u sirri bareechisee beekti. Yoo alaabaa Soomaliillee dhaaban yoo keessallee buqqisan mooyyalee akka isiin arda isiin itti dhalatta isii ta'uu sirriitti beekti. Alaabaa Soomalee nuu dhaabaafattee garriin harri hin dootu. Hayaaddoo sun qabullee gorfachuu qabnaa jechuudha. Hin qabdu jedhee yaada. Dhimmi daangaa arri dhimma gosaaf gosa laalchisuu miti. Dhimmi balbalaaf balbala laalchisuu miti. Dhimma abbootii shiraa laalchisuu jechuudha. Uummanni sirriitti hubatee waan jiruuf uummata keenya jabeessine mirga bitaa dhaabanne mogga dhayeessa.
yookaan bitama addaa kan mootummaan itti qindeesse sana akka inni wal qabatee ifirra laalu yaamichi goonaaf jechuudha. Suni achitti balbala lagaan nu ilmaan laga tokkooti, ilmaan gos tokkooti, ilmaan saba tokkooti. Maqaa lagaatiin, maqaa ardaatiin irra wal fixuu hin qabnu. Tantaanii yaamichi godhuuf kana jechuudha.